sunna ulfatan maga kotu ol kasani maga yabasani arab sarani sini gani ani bakka gari bakka badumma da lagu da betti bakka gari da lagetti arrafamu kiya nadisa nan arrabsina jira male wan kana nata wan kana goda wan kana le goda jira anjuru yo raggatu taymu ani inti fi kesan israggatu danda isin radda bragaru mata dan isin radda bramale dirrabti fi israggatu na madanda sini gani gama kaminu kanafu galatan le isin ran barba ilma na marar le galatan e gadban bro wanna be ku gabdan sabab bikiya kalele du padda dare du padde an fatin of bakabwa arafat of bakabuti samni guddan hararge fa arsin sabab bikiya wala rasul ko sabab bikiya sabab bi arafat namni guddan nama guddan e gajra nujara nama be kami gajra qafu firil lama sadi gruppi goti mana banatti agenda wana kana hasuftu kutaf wali busun ko kutaf le bakambutu dage sani immi yaf ka arafat immi yaf arafat allaka wana tira tare nu ga wali dufnu asif hararge wali busu fi mita wali dufnu to kuma umu fi akayada kinna to kuma jabe su fi akayada ki yanis wallahi man tiyasi male jibba hararge fi arsi jibdutti umu fi mita ummanni janjawan damatu takataka muga aka dabbal fajadan suni ol basi dubada dama mata dama na arabtu saslemite video da dalagi kanan dura namatti afan baya kana dubadde mbe garu kutaan kan wali diraru sababa kan keti sababa nam akana kan nini olayi sababa ani jimma ani arsi bakka bueti miti kan lubiye gargar bira dabar of bakka bueti matakiya na arabsus bellesus ana fati arsin sabagudda si komando sababa ko to gundan desu nagese ani siragata male qotiyo hola holiya ka keti tifsiragata male hararge dubatti dabre hararge ummata qaqqali bebereda ummata smarti qabt dayusa akka kinge dayusa gilsi itima male background ke dage dubbachu indando background ke dage hararge sababalla radalatti situ janjawa da male samni kanke sabagudda samni guddan sababe kada hararge sabab qarominan fagade hararge afanitin maga kana khase dubbadu din qab ani muzikati akasimi akka isini ol kadani arsi akana bodi arsi akasi gonkuma hararge afan takkan jalalan ifsa male jibban itindubal sigaru siragata hola hararge bakambune kamata qori sitti debi zundanda feso fesi hasawanis arabanis atakaranis yote nurra himbere jetcha fi male itti dirbitti fi kanke qaba ragati sant barbati dande warri sa hordoftani warronni fakkaatu takkasa irra horre wal keessa jirra walirra frisida gonkuma gar frisida gonkuma gale sawana kana rawan inni kenna wal gargarte hararge wal deggafe hajidu fakkin atauf male arsif harar atauf male arsif hararge donc lalumma kiyat zoken gena kabe abdi tara ni turki jolle to lisanif debisan kelli rato brother afran kallo kinna wadi sam jira waraset soli rumata ba minjum sagani ke joram man na wadi nanda shabaka ki me ko plinki na gurami shabaka ganna debise ba kasi ko plinki na gurami family ki ya hawi thank you undi ke sanjira dana galato ma tasgabbai in tasgabbai shaki ya me na galci singal cha amma ya da nama gudda hamza galci ashi la ko sa to ko to gaddo hamza sunna me ya da لا شباب مش شباب سمارتي شباب بيزنس تجرا ورسا جان جوا جرا مالي
osoo kana dhimma biraatti naa taa'e. Haala. Halo. Sagalee kaasa. Oi, mute ture oi sagalee. Hello, inda kamu. Sagaleen kiyyan jiran nanta. Injira. Kaisat injira. Zat injira. Mee amma jira. Oh bro. Akkam nagaya jirtu? Nagaya bayya. Bayya jirra. Sagaleen kiyya dhageema? Nagaya mae bro. Inda kamu. Okay, bareedaadha. Maal jechuu barbaadee beektaa? Ati amma Zaki Dallas Ameerikaa irraa qarshii 400 qarshii Itoophiyaa ergee isii akka firii taatu godhuudhaaf hedduu galatoomfamu jira. Haa galatoomuu. Garuu ati wanni asi jedhamuu barbaadu ati fi Zaki Dallas tokkuma amma. Maybe si turre galata qabaayyuu. Maal jennaan birriin baasanis wal qixa. Garuu kadura isii tanaaf dhimmamee itti rakkatee gargaareessii isa dursa jechuudha. Saniifuu garaagarummaan qabdan wanni Galatoomuu. Baay'ee galateeffadhaa fi hamsaatiya. Lakkii kanaayyuu waan keessa. jechuun wanni barbaadu akka waan gartee ni yaadna kiyyee fajeetii yaada isin hundinuu garaagarummaan qabdan jechuu barbaadee gargaarsa keessatti. Innis rakkattuu bira dhaabate. Rakkattuu bira dhaabatte siifi inninis tokkumaa jechuu waluma qixa. Ammallee deebii akkuma ati gartee Arafaat Harargeedha. Gargaarte inninis Arafaati eega gargaaree booda deebi'ee Ustaaz Xaalibuudhaaf illee maallaqa akka makinaan bitamtu gargaaree jira. Kun maal ibsa? Tokkummaa ibsa jechuudha. Bakka wanni hundi gartee nama barbaachisutti namni gargaaramuu barbaadutti bakkuma fedhe irraa haa ta'u nama gargaaruun tokkummaa Oromoo ibsaa jechuudha. Kanaafuu ati sababa nama ta'e gargaaramtee nama taatee dalagattee jijjiiramtee geelee taatus saayiba maatii taatus faamilee taatus nama isaanii dhageeffadhoo hin siima Sanin jenne bar suni bar yaa naagala annaagala waa'ee sanii kanuma hundaafuu sababni duraa suma jechuu barbaade akkuma fedhayyuu yoo ta'e laal sababni jalqabaa suma si galteemi naagali saniifuu ati Hamza kiyya biyyan galatan barbaanni beektaa akka dubbatamuu barbaanni waan na hubatu qaba. yaa Akka dubbatamuu barbaanni si maal galee. jennaan ani yoo nu badhee jedhe namni akka tokkotti yaadu ni beekta akka nu badheen namni biraa nu hubatu ati ni beekta akka maqaan kee hin dubbatamnee fi waan san dalaydi rabbiif dalaydi garuu ammoo sanuma hundi namni hubachuu dadhabeeti akka gartee miidhamtee isii tana namni gartee gabroomsee yookiin qoccolaa wayii irratti geggeessatti haasawamu jiraa mitiire akka waan hawaalaan bara nama hawaalaa irraa buusanii liibee qabanitti haasa'u jirti bara ijoolleen tabiraati fayyitaati. Nama haadha qabeenyaa bira dukkaana isii hojii taa'ee waan isin nyaattu nyaatee mana isii rafu jiru akka nama hawaalaa liibeetti namni irraa buusetti gammadanii utaalan qarshii 400 iyyaanii atuu sanii ol baastee bara already. Ambar namni yoonii fi wal gargaare namummaaf wal gargaare afaan tokko waan dubbatuuf gargaarteeti. Gaafa dura isin kuno Somaaliyaa bara amma isin tuni ati lubbuu isii addunyaa tanarratti kaftu sababa taatee jirta yeetii yaade. Amma isin Somaaliyaa deebisteeti. Xiqqoo gisee dalagattee mana Somaaliyaa dalagattee waa harkatte noolii doonii harkatte doonii horuu deemti. Beekamaadha taariba Suudii jechuudha. Maybe dooniin sun garaangaltee qurxummii nyaattee taa'ise yoona. Yoochi baatee hoo Suudiin seennatti misaayilirra bu'ee duute ta'a. Ta karaa kanatu waa meeqaa jira jechuudha. Saniifuu san hundarraa rabbi sababa isii godhee karaa nagayaatiin shaanxaasii harkisaa mana madaamii taatus mana Oromoo taatus shaanxaadhaan viizaadhaan kabajaadhaan paaspoortii aayidentitiin isii beekame nama kabajaadhaan mataa ol qabdee biyya san geessu jechuun ani viizaan dalagaa ejensiidha keessaan dalagaa nin beeka hanga bareedu jechuun hanga ulfaatu nama gara akkasitti kabajaatti godhuuni suni galata dhabuun qabu. Dirqama galatoomfamuu qabda. Atillee yoo hin barbaanne akka namummatti hojiin kee garteemi akka ati galatoomi namni siin jiru ni godhaa jechuudha. Kanaafuu sababa taateef jirta akka jijjiiramtu. Ani beemee pointiin kiyyaa badalii isii irra gahee si galee badalii akka waan isii irra badaliin guddaan gahee yookaan badaliin irra gahee godhamee kutaa walitti
naqaa jiran kanatu na aarsee dubbadhe malee waa'ee kana kaasuus hin barbaadu beektaa. Maafi akkuma dursa si dubbadhe yoo gargaarsas ta'e yookaan namni baay'een arguu dhabuu danda'a. Namni miidiyaa immoo hin arga. Nama 5,000 irratti kadhadhee ture gargaarsa mucayyoo kana. Boka saman billaa 1,100 1,50 kun maaliin naan jedha nama takka dhabe. Maal anu argaan ture bal. Asliin mataan isaa asliin surprise hin argineef eenyutu ergeef isinumaami warra wal isaa ergeef surprise uffatallee shittollee sanumaayyuu namni godhayyuu jiru bara already sanumaayyuu maan godhin namni guddaan bar badiin isii irra gayamee mucayyoo tanarra miidhamee namni bar saayidiin itti fudhataa jiru akka badiin irra gahamee akka miidhamtee cunqurfamtee jirtu wayii haala saniin ijoolleen arsii yookaan mariyaameen isiin bira jirtu akkas goote wayiitti fudhatanii kutaa waliin jiraa jiran siilee uummanni. Yeah, I believe my confidence. Maaliif kan dubbadhaa an addunyaa tanarratti social media kanarra ni beekta. Femisummaan kiyya identity qaba logo qaba. Nama dhugaa dubbatu wanni sodaadhutu kan jiru rabbiin na jiraachisa. Dalagata mataa kiyya dalagadha kuma kayyaatti. Kanaafuu namni tokko gizee gargaaramu gosummaa ollaa kana osoo hin taane haalaata keessa jiru san namni qalbiin nama walirra walii rifatti. Ati qalbii namummaatiin isii tana gargaarte tuni wasakhamuu qabdu ajoonfamuu qabdu kabajamuu qabdi ammoo achumaanuu Dr. Mariyamaan illee mana sittillee seenatti himeetiin jira tiyaaseetiin jira galgala kana baay'ee galatoomtu fedhii isiitiin jechuudha waa hunda godhuufin isii maallaqa san fudhattee zaakii dalasirraa fudhattee firii gootee akka dalagattu hayyamuun isiitu waan guddaa hin beekan malee bari isiin maallaqa itti baastee biyya tana deebisuu mirga qabdi. Biyya tanatti eega deebisee booda haaree piroosesa dalageeti maallaqni zakiin erga kun haareetti piroosesa dalageeti fixee maallaqni sun dhumee achi deebitee jechuudha nama daamii sanuu. Si galtee akkasii jira san hundaa'u osoo beektu Dr. Mariyamaan lakkii nama Oromootii nama Islaamaatii nama Keenyaa warma fideyyoo haa ta'u bakka isiin feetu haa dalagattu firiidama kanneteef jechuudha. Micayyoos gaafattee lakkii baqqaan yoo ati firiidama naayyamte deemeen dalagadhaa birrii namni bakka see buusu jiraannaan jaanii birrii ergamee bakka bu'ee fi isiin hayyamuun sun hedduu dinqisiifadhaan beekta. Isin hundaa'u galatoomaadha. Arafaatilleen nama jabaadha. Nama obsa qabu. Biyya Somaalee san keessatti akkasitti cinqee hamtu jira. Niin beekaanii. Walumaan ilaalla rabbi khayrii haa godhuu fi kan barbaadu kanuma amma ka barbaadu barbaadu. Isinillee daamoonni obboleeyyan keetii ilaalamaa Arafaatiif hin dhaamsa qabaa. Tanuma raameen bu'aa. Arafaat atilleen inni dhageessanis warra yaada Arafaat deeggartanis warri gartee yaada adda addaa qabdan dhageeffadha.